hafuura qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Basma aab ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Amiin. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka badiif balleessaa keenya akka cubbuu darbaa keenya osoo ilaalin guyyaa kanaan sa'aatii kanaan daqiiqaa kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatu kan kabajamu haa ta'u. Isa waamne biraanaftuuti waadaa fannoo jalaa kennaa ijoollee addaam kan taate madda fayyina keenya haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam maqaan ishii kan ulfaatuu fi kan kabajamu haa ta'u. Ergamoota qulqulloota waaqayyoof kan ergaman akkasumas immoo ilma namaa gufuu hamaarraa kan eegan akkasumas raajota qulqulloota gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos son dhufin dura waa'ee isaa raajaa kan turan waa'ee isaa himaa kan turan akkasumas immoo duuka bu'oota qulqulloota miila waaqayyoo jala ta'anii barachaa kan turan handara biyya lafaa kana guutuma isaa adeemanii jecha waaqayyoon addunyaa ishee hadhootu turte akkasuma giddaatti kan jiisan akkasumas abboota keenya qulqulloota hunduma isaanii akka maqaa isaaniitti kabajee ulfinni isaaniif haa galu. Tole hundumti keenya iyyuu maatiin ummata kiristaanaa Kiristoosiin kiristaanaa dhalataadhaan ilmummaa isaa kan fudhanne akkasumas hafuura qulqulluudhaan hafuura waa kan taane hundumti keenya iyyuu maqaa waaqa jaalaa waaqa dhiifamaan nagaan sin gaafadhaa akkamiin yeroo kana eegdanii akkamiin guyyaa eebbifamtuu fi guyyaa jaalatamtuu kana geessanii amiin. Nagaa galata waaqayyo jennee akka sagalateeffannoof qooqattiin dubbachuu dandeenyu kan nuuf banee waaqni abboota keenya maqaan isaa kan ulfaatuu fi kan kabajamu haa ta'u. Tole akka eeyyama waaqayyoo fi jaalala waaqayyootti akka waaqayyoon nuuf eeyyametti jecha waaqayyoo isa mi'aawaa jecha waaqayyoo isa aa'oo namaa keessaan hin baane jecha waaqayyoo yoomiyyuu nama kakaasuu kan nu barsiifatu waaqni gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka nu gorsuuf akka nu dheekkamuuf tolaaf jaalasaa guddaan uffatu. Kan nu gorfatu kan nu barsiifatu eenyudha? Waaqayyoodha. Anaan meeshaa godhee akka qulqulluu Phaawulositti isiniin immoo laphee teessaniitti dhaggeeffattan laphee lidiyaa waaqayyo hunduma keenya faalaatu. Tole maatiiwwan waaqayyoo akka eeyyama waaqayyoof akka jaalala waaqayyootti jecha kitaaba qulqulluudha jiru waliin kaasnee kan yeroo wajjiniin wal qabatu kan guyyicha wajjin wal qabatu jecha lamaan sadii waliin barannaa waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka uummata Israa'el dheekkamitti gorsee akka nu deeffatuuf tolaaf jaalasaa guddaan uffatu. Tole jechillee akkas jedha. Kitaaba weedduu caaluu boqonnaa 4 lakkoofsa 8 gubbaarratti yaa kaadhimaa koo Libaanos ana waliin bahi jedha. Maalin jedhee yaa kaadhimaa koo Libaanos ana waliin bahi jedha. Waa'ee jecha kanaaf waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan ulfaatu kan kabajamu haa ta'u. Eeyyan maatii waaqayyoo jecha kana kan dubbate kan bara Oriitii keessa jiraachaa ture mooticha baay'ee cimaa mooticha ogummaan isaa baay'ee beekamaa ture mooticha ogummaa isaa uummata Israa'el waggaa 40 guutuusaa burche mooticha qulqulluu Salamoon ija amantaa keenyaa kan ta'e jechaadha. Inni illee kitaabota hedduu barreesse keessatti kitaaba weedduu caalu keessatti boqonnaa 8 guutuu kan qabu kana keessatti boqonnaa 4 lakkoofsa 8 gubbaarratti yaa kaadhimaa koo Libaanos ana waliin bahi. Maatii waaqayyoo gaafa ilaalle waa'ee dubaroo Maariyaamiin guutumaan guutuu kan of keessaa qabudha jecha kitaabni weedduu caalu. Maaliif kitaaba kana fudhannoo jenne kaadhimaa eenyudha jennee ilaaluu dandeenya. Libaanos immoo maaliif Libaanos jedhamee waa'een gaara Libaanos maaliif kitaaba kana keessatti tuqame kan jedhu ilaaluu dandeenya maatii waaqayyo. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu jaalate guyyaa har'aa guyyaa eebbifamtu guyyaa seenaan ajaa'ibaa itti raawwatame kanaan kan nu ga'e maqaan isaa teessoo Saariyaam irratti galanii ulfinni isaaf haa galu. Tole waa'ee kana wal qabsiisuudhaan waa'ee seenaa Libaanosii wal qabsiisuudhaan guyyaa har'aa addunyaan kan ittiin yaadattu guyyaan har'aa addunyaan kan ittiin argatte guyyaa har'aa kan addunyaadhaaf nageenya ittiin labsame guyyaa dhaloota haadha teenya qulqulleettii qulqulloota obboleettii ergamootaa osoo addunyaan uumamin dura laphee waaqayyoon yaadamaa turte waa'ee dhaloota qulqulleettii dubaroo Maariyaam seenaa ishee hundeerraa kaasnee dubbanna maatii waaqayyo. Waaqayyo ammallee irra deebi'ee akka nu gorfatuuf nu dheekkamuuf eeyyama isaa guddaan haa ta'u. Eeyyan maatii waaqayyo seenichi guddaadha seenichi bal'aadha halkanis guyyaa osoo dubbisnee dubbannee fixuu kan hin dandeenye seenaa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam garuu har'a kan barannu seenaa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam seenaa dhaloota ishee duwwaadha malee seenaa ishee biyya lafaarratti wanni isheen hojjette ormee isheen jiraattu keessatti maal akka isheen hojjette gaafa kaasne
addatti waa'ee dubbii maaramee addatti barachuu barbaachisa. Garuu immoo har'aa guyyaan yaadannoo ishee guyyaa caamsaa tokko guyyaa haatonni qulqulleetti dubaruu maaramee jedhamte. Seenicha isaa hunda irraa kaasnee gaafa dubbanne maatii waaqayyoo jalqaba yaadamaa kan turte jalqaba hundeen isaa dhaloota ishee irraa dhaloota jaaffaa kan ta'an teektaa fi Phixriqaa nama jedhamutu jira ture jedha. Teektaa fi Phixriqaa jedhamani. Isaan kuniin dubaroon Maariyaam osoo dhalatin dura abboota ishee yeroo jaaffaatti ture yookaan immoo dhaloota jaaffaatti turani. Namoonni kun lamaanii qabeenyi isaanii baay'ee guddaadha. Qabeenya guddaa qabu wanta dhaban hin qabanii jedha biyya lafaa kanarratti jechuudha. Qabeenyi isaanii lafa uffatee akka aannaniitti jecha aannan isaanii kan dhugan akka dammaatti yaa'aa kan ture qabeenya hedduu qabaa turanii. Eeyyeen seenan gaafa dubbatu maa jedha maatii waaqayyoo seenaa qabeenya isaanii keessa kan darbe warqii qaban sana gaafa horii isaanii irra kaa'aa turanii jedha maatii waaqayyoo. Maalirra kaa'aa turanii? Horii isaanii irratti warqii kaawusanii warqii isaanii san maqaa isaaniitiin hojjechiisaa turan jedha maatii waaqayyoo. Qabeenya duwwaa qabaachuun gatiin qabu. Qabeenya qaban malee ilmoo tokko hin qaban gaafa lubbuun isaanii darbe qabeenya isaanii namni dhaaluu dhabamee ture jedha maatii waaqayyo. Dhala dhabanii turan. Waaqayyo dhala isaanii hin kennine ture. Gadaamessa isaanii gogaa ture maatii waaqayyo. Yeroo kana namoonni duraanii akka namoota ammaa kanaa miti maatii waaqayyo. Gara mana waaqayyootti dhaqanii mana waaqayyootti bu'aa turan jedha maatii waaqayyo. Yeroo bu'aan kana yaa waaqayyo qabeenyi duwwaan maanuu gochuu hin danda'u. Ilma nuuf laadhu, ilmoota nuuf laadhu jedhanii waaqayyoon kadhatan yeroo kana. Waaqayyo arjaadhati. Yeroo kadhannee isarraa waan hidhamnu jiru. Kanaaf wangeela Maatewos gubbaarratti kadhadhaa isiniif danda'ama, rukutaa isiniif banama jedhee kan dubbatu kanaaf yeroo kana waaqayyo isaaniif dhagee ilmoo isaanii laate. Osoo ilmoo isaanii laatin duratti immoo yeroo waaqayyoon kadhatanii galaniin kanaan boodatti yeroo ciisan abjuu arganii turanii jedha. Maatii waaqayyo. Abjuun isaan argan maalidha? Waa'ee maalii ilaallata yeroo jennu? Abjuun isaan argan kuni yeroo kana jabbileen mana isaanii keessatti jabbilee dhalatu arganii. Jabbileen kun yeroo dhalatan irratti jabbileen jaa yeroo dhalatu dhuma irratti immoo jabbilee kana dhuma irratti jabbilee baay'ee iftu yookaan immoo aduun kan dhalatu arganii. Aduu sana keessaa immoo biiftuu yeroo baatu argan jechaadha maatii waaqayyo. Jabbileen jaaffaa irratti jabbilee baay'ee adii taate hundi isaanii iyyuu adiidha garuu jabbilee baay'ee adii taate keessaa ishee iftu ishee aduu fakkaattuun arganii. Inni dhumaa immoo jabbilee torba irratti immoo mooraa isaanii keessatti dhalatee jabbilee torba irratti immoo biiftuu kan deessee arganii jedha maatii waaqayyo. Sa'aatiin isaanii kun yeroo kanatti maalini jabbileen kuni jabbileen isheen dhuma aduu kan taate jabbileen isheen xumuraa immoo addeessa kan ta'e suni maalini jedhanii nama abjuu hiiku tokko bira dhaqan jira maatii waaqayyo. Yeroo kana namni abjuu hiiku kuni abjuu isaaniif ilaale. Yeroo abjuu isaanii ilaalu kuni jabbileen ishee dhumaa kuni haadha saba hundaa taati. Haadha saba hundaa isinirraa dhalachuu heddii ishee jaaffarratti ammaaf garuu ilma argachuu barbaadan. Isheen jaha sun immoo haadha saba hundaati. Ishee torbaffaan immoo inni sun urjii ta'e suni inni sun waan guddaadha. Tarii raajii ta'uu danda'a. Tarii mootii Israa'el bulchu ta'uu danda'a. Tarii mootii guddichi ta'uu danda'a. Garuu yeroo ammaatiif sammuu keenyaa oli jedha maatii waaqayyo. Abjuu waaqayyo hiikuun sammuu keenyaa olidha jechaadha. Yeroo kana isa torbaffaa san yeroo yaa hiiku jedhanii gara mana isaaniitti galan jedha maatii waaqayyo. Maaliif yaa hiiku? Yeroo yaa hiiku jedhanii galan. Yeroo kana akkuma galaniin booda ilma argatanii jedha. Ijoolleen isaan argatanii dhala jalqabaa Heemaan jedhama ture. Heemaan jedhama. Heemaaniin Derdeen dhalche. Derderiin immoo Toonaa dhalche. Toonaan immoo Shaakiraanin dhalche. Shaakiraanin immoo Hermeellaa dhalche. Hermeellaan immoo Hannaa dhalche. Hannaa dhalche. Hannaan immoo akkuma beekamu Hannaan dhaloota ishee shanaffaadha. Dhaloonni ishee jaaffaan immoo haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamidha. Yookaan immoo ifa addunyaati. Hannaarraa kan argamtedha jechuudha qulqulleettii dubaroo Maariyaam. Yeroo dhaloota jaaffaa irratti ga'an kana ammas immoo kan dhaloota isaanii jalqaba irratti geessuun Hannaarratti ga'ee jedha deebi'e. Yeroo kana Hannaan Iyyaaqeemitti heerumte. Iyyaaqeem yookaan immoo sanyii warra Daawit hidda warra Daawit kan qabu kun yeroo Iyyaaqeemitti heerumtu kana Hannaan illee akkuma dhaloota ishee jaaffaa akka teektaa Phixriqaa sanatti daa'ima dhabdee rakkachaa turte. Qabeenya immoo qabu turani. Qabeenya isaanii sirriitti qabu turan. Qabeenya isaanii hiyyeessota sooraa turan. Qabeenya isaanii aarsaa dhiyeessaa turan. Qabeenya isaanii gara mana amantaatti ittiin deddeebi'aa turan maatii waaqayyo.
garummoo ijoollee dhabanii yeroo kana yeroo ijoollee dhaban kana gara mana waaqayyootti bu'an Iyyaaqeem immoo tajaajilaan luba mana amantaa ture yeroo hundumaa qiddaaseedhaan yeroo hundumaa maahileetidhaan yeroo hundumaa mana waaqayyoo kana fagaanne ture garummoo gonkumaa Hannaan dhabde yeroo Hannaan dhabdu kana namoonni naannoo sana ishee waqqasaa turan kan gadaamis kee gogaase kan waaqayyoon si yakke kan waaqayyoon si jibbe kan waaqayyoon fuula keessaa garagarfate jechaanii baay'ee ishee dheekkamaa turani baay'ee ishee lolaa turan maatii waaqayyoo har'allee gaafa daa'ima dhabne gaafa gadaamis keenya gogaate namoonni jibbamaa jiru meeqatu jira waaqayyo ishee irraa garagareera waaqayyo ishee jibbeera waaqayyo har'a booda isin yaadatu jedhanii kan ijjaa turan dubartiin takka keessattuu ollaa isaaniitii baay'ee ijjaa kan turte jedha seenan garuu ijjaa turte malee waaqayyo isheedhaaf dhala kennee jira. Maatii waaqayyo waaqayyo isheedhaaf dhala kenneera waan isheedhaaf dhala kenneefi ati dhala hin qabdu ati dhagaadha akka ilma namaatti kan jiraatu miti dhagaadha jettee baay'ee ishee gaddisiisaa turte Hannaan baay'ee gaddaa kan turte boo'aa kan turte imimmaan ishee gara samiitti facaasaa turte jechaadha akka Raahelitti jechuudha. Raahilillee gaafa feera Faara'ooniin isaanii gaddisiisaa ture gaafa Faara'oon uummata Israa'el bara 430 guutuusaa baay'ee isaan gaddirsaa ture. Daa'ima lama lakkuu garaa ishee keessaa osoo qabdu dhoqqee dhiititoo mana naa ijaare mana mootii ijaare jedhee yeroo ishee gaddisiisaa turte dhoqqee wajjiniin daa'ima lamaatti keessatti deesse jedha maatii waaqayyo mootii akkasiitti ture yeroo kanatti illee Raahel imimmaan ishee gara samiitti facaase imimmaan ishee guutuun isaa Raamaa ga'e imimmaan ishee facaase gara lafaatti kan hin deemne jechaadha maatii waaqayyo yeroo kanallee Hannaan imimmaan ishee keessaa yaa'u kana gara samiitti facaaste yeroo kanallee waaqayyo imimmaan ishee ilaalaa ture. Siree isaanirra adda ba'anii iddoo garagaraa dhaqanii subaa'ee galaa turan waaqayyoon kadhachaa turan egaa waaqayyoon kadhatanii baroota dheeraa egaa waaqayyoon kadhatanii waaqayyootti bu'aniin booda gaafa tokko immoo yeroo sanatti tajaajilaa mana amantaa kan ture Roobeel jedhamu jira ture maatii waaqayyo rubni kunillee yeroo san namni dhala hin qabne bara sana keessa bara kokuu ooriitii keessa jechuudha yeroo dubbisnee agarre namni dhala hin qabne aarsallee mana amantaatti geessuu hin danda'u ilma namaa keessallee taa'ee nyaata nyaachuu hin danda'u seenaa guddaa yaadatamu keessaa seenaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam yeroo isheen aarsaa qaban hunduma isaanii qabanii gara mana qulqullummaatti geessan lubichi Roobeel isin irraan fudhadhu isin dhala hin qabdan isin kan jibbamtanidha jedhee aarsaa isaanii gara mana isaaniitti deebise sana booda namoota wajjiniin barakatii illee gaafa nyaachuudhaaf deeman isin namoota gadiidha barakatii nama wajjiniin nyaachuu jedhanii baay'ee boochisaa turan yaa waaqayyo maaliif dhagaa gootee na hambiste yaa waaqayyo maaf akkasumatti dheekkamte jettee ganamaa galgala yeroo hundumaa boossi hin boo'in obboleettii too hin boo'in haadha manaa koo waaqayyo gaafa nu yaadatu hin beekamuuti waaqayyo arjummaa san gaafa nu yaadatu hin beekamuuti jedhee baay'ee sossobaa ture jedha Iyyaaqeem. Gaafa tokko seenaa gaafa waaqayyotti nama yaadachuu danda'u komaasii waaqayyoo yeroo hin beekamnedha yeroo hin beekamne dhufeedha waaqayyo nama yaadatu yeroo kana gaafa tokko mana amantaa lamaan isaanii dhaqanii kadhannaa godhatanii yeroo galanitti muka wayii jala taa'an jedha maatii waaqayyo yeroo muka wayii jala taa'an kana mukti kun baala isaa harcaase mukti kun ganama yoo deeman yeroo danaan dura arganii daraaraa kan hin qabne ture garuu ganama sana yoo bataskaanaa deemanii deebi'an ganama abaaboon hunduu akkuma harca'u abaaboo sun harca'e yaa waaqayyo maaloo abaaboo kanaallee ganna hir'istee muka kanaa ganna hir'istee muknillee abaaboo harcaafata abaaboo buusa ani immoo ilmoo tokkollee dhaba jette yeroo kana immoo abaaboo bu'ee kana shimbirroo wayii abaaboo kana fuudhuudhaaf abaaboo kana nyaachuudhaaf dhufte ture. Shimbirroo yookaan immoo guggeen jechaadha yeroo kana gungeen abaaboo kana fuutee daa'ima ishee afaan ishee akkasitti ol qabaa nyaata nyaachafii turte daa'imni tunillee yookaan immoo kan ilmoon guggee tunillee deebistee haadha wajjin akkasitti waliin nyaachaa waliin taphataa waliin sagalee dhageessisaa turan yeroo kana yaa waaqayyo maaloo guggee kanaaf gadaamessa bante guggee kanaaf kan daa'ima kennite maaloo maaf na yaadanne. Sana booda egaa akkas jedhaniin booda jettee boosse imimmaan ishee baay'ee harcaase imimmaan akkas jedhamuun harcaasne yeroo hundumaa jireenya ishee boo'icha ta'e maatii waaqayyoo garuu waaqayyoon cimina ishee ilaaluudhaaf jecha ishee qoree booddarra guyyaan isaa geenyanii lamaan isaaniiyyuu mee addatti nu lamaanuu subaa'ee haa galuu jedhanii subaa'ee galanii yeroo subaa'ee galan kanatti ergamaan qulqulluun itti dhufee hunda keessaniifiyyuu subaa'een keessan dhagaame bakka tokkotti deebi'aa tosiree tokkorra bulaa jedheen maatii waaqayyoo
yeroo kana ega sirreerra bulaniin booda sana booda guyyaa sanarraa eegalee yookaan immoo tsinsata Maariyaam jennee kan qaban yookaan immoo ji'a 12ffaa keessa gaafa sanii bulii torbaa haati teenya qulqulleetti dubaroon Maariyaam ifti addunyaa biiftuni gadaamessa haadha keenya dubaroon Maariyaam keessatti uumamte jechaadha maatii Waaqayyoo. Yeroo uumamte kana ega uumamteen booda immoo raajii hedduu raawwachaa kan turte raajii tokkoof lama jedhamu raawwachaa kan hin turredha jechaadha maatii Waaqayyoo. Yookaan immoo isa kana kan argannu raajii haadha keenya qulqulleetti dubaroon Maariyaam Taamira Maariyaamii gubbaarratti kan argannudha jechaadha. Jalqaba irratti raajiin isheen hojjette gurguddaawwan keessaa raajii lama kaasnee waliin ilaalla. Raajii tokkoffaa irratti adaadaa ishee kan taate Baare Saabaa kan jedhamtu Beera Saabaa kan jedhamtu. Baroota hedduudhaaf ija tokkoon ilaalaa kan turte baroota hedduudhaaf iji tokko kan ishee argaa turre iji tokko duwwaan argaa kan turte iji tokko baay'ee ishee miidhamaa kan turte yeroo kana akka adaadan ishee baay'ee rakkachaa turte akka adaadan ishee Waaqayyotti bu'aa turte akka adaadan ishee gara mana Waaqayyoo deemaa turte yeroo hunda argaa turte yeroo hunduma isaa ilaalaa turte yeroo kana immoo gaafa isheen adaadaa ishee agartu kana adaadan ishee keessatti ifa addunyaa kan taate garaa ishee keessa jirti ture. Yeroo kana gammachuu guddaadhaani yaanna Waaqayyoon si yaadateeraati harmi kee inni duraan gogaa ture harmi kee gurraacheera garaan kee jiidheera harmi kee illee jiidheera Waaqayyo gooftaan si yaadateeraati ulfinni isaa guddaadhatti gaafa gadaamessa ishee irra kuftee ishee dhabsa gaddu ijji ishee tokkichi hin agarre sun hin baname jedha galanii ulfinni Waaqayyo hundaa oliif haa ta'u. Ijji ishee lamaanuu banamee Waaqayyoon ishee hojjettee galateeffachuusutti dhuguma mootichi addunyaa kanaati jettee ragaa baaseefidha. Sana booda immoo ittaansee gaafa tokkollee eessuma ishee kan ta'e Seemaan namni jedhamu lubbuun isaa darbee ture. Yeroo kana eessuma ishee kan ture suni yeroo boqotee turetti isheen mana bu'aa sana gaafa deemtetti ega mana bu'aa deemteen booda isheen illee akkuma namoota yeroo ammaa kanallee boodhaaf yeroo sana jechaadha yeroo namni lubbuudhaan boqate yeroo namni lubbuudhaan boqate sireerra ciibsaa kan turan jechaadha maatii Waaqayyoo yeroo sireerra ciibsan kana boodhaaf yeroo sireedhanii gadaamessa ishee kanaan akkas jettu yeroo kana gaaddidduun gadaamessa ishee sun Seemaan irra bu'e yookaan immoo eessuma ishee kanarra bu'e jechaadha maatii Waaqayyoo gaaddidduun haadha teenya qulqulleettii dubaroon Maariyaam nama fayyisa gaaddidduun ishee namoota hedduu fayyaa kan ta'e gaaddidduu ishee xamanii namoonni fayyan hedduu jira yeroo kana Seemaan bakka ciisaa turerraa bakka lubbuun isaa darbe ture sanarraa ka'ee yaa haadha Waaqayyo mootichi bara bara mooticha addunyaa si keessa bulaati Waaqayyo biyya kana hunduma isaa fayyisuu danda'u si keessa bulaati gammachuun guddaa siif haa ta'u jedhee ishee galateeffateen booda bakka ciisutti deebi'e yookaan immoo lubbuun isaa bakka duraatti deebi'e jechaadha maatii Waaqayyo raajiin kun akka mul'atuuf Waaqayyo kan akkas godhe kanaafuu Raajin dura siniin jedhe adaadaa ishee kan turte Beera Saabaa yookaan immoo Beera Saabaa kan turte ijji ishee tokko kan hin agarre fayyisaa kan turte deebi'ee immoo ilma eessuma ishee kan ta'e Seemaan illee iddoo du'a isaatii kan kaasedha jecha raajii qulqulleettii dubaroon Maariyaam eeyyen maatii Waaqayyoo har'allee taanaan nuti haadha akkasii sana qabna haadha wanta akkasiin hojjettu qabna haadha raajii qulqulluu hedduu dalagdee qabna maatii Waaqayyoo haadha tanarratti ija keenya kan taate ija Ortodoksii Tawaahidoo kan taate irratti har'a kaanii hundi isaaniiyyuu kan kaleessa ba'an kan jaarraa 17 jaarraa 18 keessa kaan waa'ee haadhummaa kan hin beekne waa'ee hundee haadhummaa ishee kan hin beekne waa'ee eenyummaa ishee namoonni hin beekne kan kaan maatii Waaqayyoo har'a yeeyyiiwwan garagaraa hoolota karaa sirriin deemu hoolota haadha isaanii jala deemanii harma hoodhan hoolota haadha isaanii jala yeroo hunda deemanii barachaa turan hoolota sana golga mana Waaqayyoo keessaa baasuudhaaf halkan illee guyyaallee kan hin ciisne jira maatii Waaqayyoo nurraa hoo maaltu eegama seenaa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa maal baranna seenaa kana qofa dubbisnee bira darbuu osoo hin ta'in yeroo lallaba barannu hunduma isaa har'allee kaleessallee Waaqayyo jecha baay'eedhaan nuti dubbata maatii Waaqayyoo luboota garagaarra bulee har'a immoo maalirraa baranna warroonni har'a maatii Waaqayyoo dhala dhabnee Waaqayyootti ija keenyan bu'aa jirru dhala dhabnee Waaqayyo koo maaf dhagaa gootee naan bissa jennee akka annaatti bu'aa jirru meeqatu jira maatii Waaqayyoo garuu immoo abdiidhaanii aarsaa mana Waaqayyoo dhiyeessuudhaani kadhannaadhaan akka annaaf iyyaa qeebitti deddeebi'uudhaani subaa'ee galuudhaani jechaadha kan ilma argachuu dandeenyu maatii Waaqayyoo
kana duwwaallee miti immoo wanni seenaa ishee irraa barannu yeroo kana haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam egaa argataniin booda egaa isheen dhalatteen booda jechuudha haga ammaatti da'umsa irra hanga ammaa gadaamessa ishee keessa jirtu duwwaan dubbachaa jira egaa dhalatteen boodatti immoo Hannaa fi Iyyaaqeemiin wantoota sadiitu irratti ka'e uummata Israa'el irraa tokko yoo jenne kani sanyii ishee kan ta'e mootiin Daawitii fi mootiin Solomoon waggaa 40 bulchani kan amma dhalatu kunillee nu bulchuu danda'a jedhanii hinaafa guddaadhaan kaan jechaadha akka toofaan yaasanitti itti aansee immoo yeroo isheen mana qulqullummaatti galtutti durumaayyuu gaafa dhiira nuuf kennite akka nuuf illee hin qonne akka qonna tokko ajajannee waan tokko ajajachuu hin dandeenyuti mana keessi galchina dubartiin illee ta'e qoraan akka nuun cabsine akka nyaata tokko nuun goone gara mana keessi galchina jedhaniin jechaadha yeroo kan egaa akkana aniin booda yeroo dhalattillee mootii taati biyya lafaarra yeroo deddeebi'aa turte kana namoota eeggatti feeste gaafa dhalatte immoo waan guddaa goote yeroo jedhan hinaaffaadhaan uummanni biyya sanitti ka'anii Hannaa fi Iyyaaqeem ariitti ka'an jechaadha maatii Waaqayyoo Qulqulluun Solomoon sana duraayyuu kan ture raajii kan dubbate waa'ee duruu Libaanos amma bira geenye irra jechuudha maatii Waaqayyoo yeroo kana yeroo ishee ari'an kana lamaan isaanii wal qabatanii ishee egaa Iyyaaqeemiin gara tulluu Libaanositti baasan jechaadha maatii Waaqayyoo yeroo kana iddoo sanatti rakkachaa turanii iddoo sanatti gidiraa hedduu argaallee turanii biyya sana keessa ari'an yaadanya qulqulleetti dubaroo Maariyaam Libaanos dhalate kanaafidha misirrittiin urgooftuu kan taate qulqulleetti kan taate haadha seeraa kan taate misirroo kan taate misirroo gannataa kan taate misirroo biyya lafaa sun ta'e misirroo gannata keessatti kabajamtee yeroo hundumaa kan jiraatu tulluu Libaanos keessaa baasi waa'ee jecha ammallee yaa kaadhimaa koo Libaanos keessaa ana waliin ni ba'a Libaanos keessatti waan dhalatu Libaanos keessaa baate jedhe yeroo kanallee Libaanos keessatti haajanya qulqulleetti dubaroo Maariyaam guyyaa har'aa dhalatte araarsummaan ishee arjummaan ishee faana olee bulu maatii Waaqayyoo yeroo kana yeroo dhalattu kanatti namoonni ishee beekan namoonni ishee leellisaa turan namoonni Hannaan leellisaa turan nyaata qaban qabeenya qaban hundumaa Hannaa arrasuudhaaf jecha qabanii gara Libaanos deemaa turan jedha maatii Waaqayyoo kanaaf har'allee manni amantaa keenya yaadannoodhaaf jecha namoonni hedduun mana isaanii irratti shuummoo kan affeelan namoonni hedduun mana isaanii irratti nyaata garagaraa kan godhan namoonni hedduun mana isaaniitti waan garagaraa kan godhan arrasuu haadha teenya qulqulleetti Hannaa sana yaadachuuf namoonni baay'een illee yeroo ammaa mana amantaatti guyyaa har'a sirriitti bifa ho'aa ta'een akka Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidootti kabajamu suummana affeelame yeroo hundumaa ta'e kan kabajamu manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo yeroo hundumaa Waaqayyo illee yeroo barsiisu Dabra Zayit barate yeroo bahee barsiisu manni amantaa keenya Yesuus Kiristoos fakkeessuuf gaarri mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoodhaan kan fakkeeffamu kanaaf manni amantaa keenya yeroo baay'ee gaarratti manoota addunyaa cubbuu qaban hundumarraa wal keessan ijaaramu kanaaf jecha namaati Waaqayyo har'allee yeroo sana shuummoo baatanii gaararratti gaafa baan har'allee immoo shuummoo baanne yookaan immoo shuummoo goone mana qulqullummaatti kan baan sababa kanaaf jechuudha maatii Waaqayyo wanni mana amantaa keessa jiru hundumti isaa sababa of danda'e qaba isa kanaadha seenaan haala seenaa qulqulleetti dubaroo Maariyaam dhalachuun egaa dhalatteen boodallee namoonni arrasanii shuummoon illee sabamtaa sifamu isa kanaadha jechaadha seenaan nuti irraa baran inni guddaan immoo isinitti illee dhiyeessa barumsa koo xumura rangaa yeroo abdii kutanne yeroo da'umsa dhabnee abdii kutanne hundumaa Waaqayyootti abdii kennanii argachuu kan dandeenyudha har'a maatii isheef haadha isheef takkitti abbaa isheef tokkitti taatee soo jirtu eenyudha nama tokko daa'ima abbaaf haadha tokkitti ta'e gara mana Waaqayyootti kan geessu har'a maatii Waaqayyo akka qulqulluu Abrahaam sanitti Isaaq aarsaadhaaf tulluu Mo'aab gubbaarratti aarsaadhaaf kan neessu eenyu jira maatii Waaqayyo yeroo ammaa kana amantii keenya yeroo kana amantii keenya ishee gumaa sanaaf canqabne kanaan taaneeti har'a maatii Waaqayyoon kadhachaa jirru koo ilma nuuf kenne jennee maatii Waaqayyo har'a osoo amantii ishee cimtuu qabaanne abbaan warraa keenya gara mana qulqullummaatti deeme aarsaa dhiyeesse ani immoo yeroo hundumaa gara mana Waaqayyootti bu'e na dhoowwate waan na dhoowwateef qaba jennee masum jennee deemne maatii Waaqayyo har'a meeqan keenya garuu Waaqayyo wanta hunduma isaa sababa of danda'eef qaba yeroo isaa Waaqayyo ni tura malee wanta hundumaa ni raawwata jedha raajichi Baaqom gaafa dubbatu ni tura malee waan nagaraa keenya hundumaa nu raawwata kanaaf Hannaa fi Iyyaaqeem seenaa guddaa irraa baranna haatinya qulqulleetti dubaroo Maariyaam immoo osoo lafa kanarra hin deddeebiin duraayyuu seenaa hedduu raawwachaa turte raajii ishee irra dubbisuu dandeenya kanaadhaaf haadha qulqulluudha haadha kabajamtuudha haadha Waaqayyo osoo ishee hin uumin dura osoo Hannaa fi Iyyaaqeem hin uumamin dura
laphee waaqayyoon kan raawwachaa turte yaadamaa turte sana booda immoo seenan ishee raawwate tokko lama miti isa yeroo arganne yeroo biraallee waliin haala dubbachuu dandeenyu jira maatii waaqayyo kanaaf haati teenya haala qulqulleettii haadha jaalatamtuu haadha abdii fayyinaa dhaloonni inni torbaffaan immoo qulqullicha waaqayyo kan ta'e Isaayyaas illee kan dubbate dubrummaan inni ulfoofte dubrummaan inni deesse kan ishee irraa dhalate sanas maqaa isaa Amaanu'eel jedhii moggaase isa jechuun immoo waaqayyo wajjin ta'eera abbaa nageenyaati abbaa dhiifamaati jedhamu Isaayyaas 9:16 gubbaarrallee abbaa dhiifamaa abbaan nageenyaa har'a addunyaa kanaaf dhalateera addunyichi gammadeera gammachuun ishee keessaa nu bahe osoo gammachuun ishee keessaa hin bahin duraayyuu addunyaa fayyisaa kan turte addunyaa ifa ta'aa kan turte samii gubbaarratti illee immoo isheen akka keenya nyaata biyya lafaan nyaanne komaate waaqayyo samii gubbaarraa qulqulluun Faanu'eel mana ishee yeroo mana qulqullummaa Gatelle soraa ture wayni samii keessaa dhugaa tursi ergamootani kana qiddaasee keessatti qiddaasee abbaan kee Riyaaqos barreesse keessatti ergamootadha kan si gaggeessan malee dargaggeewwan biyya lafaa miti kan si gaggeessan kan jedhamu maatii waaqayyo haala teenya qulqulleettidha har'allee ta'e borullee ta'e hundi keenya dhaloonni amma jirru kun milikitaan ganuun qabnu Why haadha teenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam guutummaan guutti barachuu qabna dubbii ishee barachuu qabna seenaa ishee hundeerraa barachuu qabna seenaan dhaloota ishee seenaa guddaa osoo hin dhalatin osoo hin dhaloota irraa jammatee hangoggaa 64 ikkoo seenaa tokko lama hojjenne maatii waaqayyo baran kanaafuu haadha teenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam haadha jaalalaati kanaafuu guyyaa har'aa kana hundumti keenya iyyuu laphee keenya ol kaasnee kabajuu qabna araarri fi kabajni gargaarsi haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam baali Aasabiin kan gargaarsi ishee nu hundumarra oolee akka buluu fi tolaaf jaalasaa guddaa nuuf haa ta'u kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise waan abboota keenya maqaan isaa kan ulfaataman kabajame nuuf haa ta'u galanni waaqayyo gooftaadhaaf deessuu isaa kan taate qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajama ulfaataa kan ta'e fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u nuuf haa ta'u